kunna namanta morma kunna nuti waan qoosaa akka kana miti qoosaa akkasiin beenu leenca dhaggeeffadhu leenci yeroo ciisu nagaa kana naman tokko beektaa gaafa tuttuqameyyii gaafa dubbiin itti barbaadameyyii kaa ofirraa lolata beektaa kan hubachuu qabdan ijoollee keenya namni tokko dhaggeeffadha gadhiifamuu baatee fiddanii saltan jechuudha fiddanii asirratti waan barbaanne itti raawwannee oo barbaanne gadhiifne oo barbaanne hin ajjeefne miti alaakefa keenya ajjeesuun alaakefa keenya harka keenya keessa jiraatanii bar abbaa fedhe harka keenya keessaan bahu wallaahi billahi hay utuunu harka irra qabnu dhaggeeffadha utuu anu ajiraanu jennu utuunu harka irra qabnu beeka dhuftee dubbii nu barbaadde nama dubbii nu barbaade ofirraa dhorkachuun nuti du'aa miti bar nama lubbuudhaan jiru bar nama lubbuudhaan jiree sa'aatii kana falmachuu danda'u akkamitti yaaddan isin yoo amma yoo dhaggeeffadha gadhiisuu dhiifte inshaallah waan feete goote nuti gumaa mucaa keenyaan baafanna allaqee kaasaa Diyamaan beektaa amma ijoolleen keenya gaafa asirratti waa'ee qabuu lallabaa jirannu obboleessa koo qabamaa yookiin riyaa koo qabamaa jedhanii yaadaru sana hin yaadina namni qabamuun nasiiba. Qabaan jedhe bar obboleessa miskiina dhiisaati dhaggeeffadhu obboleessa miskiina dhiisaati miskiina jechuun jari miskiina jedhaniiruma kun miskiina bar miskiina kun waan nyaatee bulu fakkaata waan nyaatee bulu fakkaata isinitti kun miskiina bar nyaatee garaan qabne baay'eedha bar miskiina maatii ofiin jijjiiree biyyaa bahee jechuudha of jijjiiruudhaaf biyyaa baheedha bar hay akkamitti yaaddan isin ijoolleen keenya miskiina wanni jedhu tokko hin jiru obboleessa miskiina sii fidiitiin morma kuti bu'i gal shamarran tokko walitti galchinaa shamarran tokko miskiina dhaggeeffadha miskiina sii yoo taate yoo rakkattuu akkamii taate fidaati qalaa wallaahi billahi anu siittiinuma kana jechuudha morma siitti kun agarsiisna baay'ee akka kanatti malee nu jalaan galtu bar shakila Oromoon tokko jedhee turre dhaggeeffadhu waan dinqi dhageessa. Guyyaa kaleessaa guyyaa dheengaddaa Harargee fi Arsiidha jedhanii waltumaa wal fannisaa ilmaan Oromoo meeqaantama gudeedaa waan muka walitti dhiibaa turan guyyaa kaleessaa dheengaddaa ilaa hadhaa. Eda halkan ijoollee Jimmaa qabanii yoo argitaniitu ta'e argitaniitu yoo hin argine ta'es dhagaa. Nuti ijoolleen Jimmaa lola kana keessa hin jirru. Gama kana saraara keessa hin jirru isa kana dhiisaa hin jenne isa kana irratti hin gorre usnee teenya ilaalaarra kaleessan nagaa fayyaa dhufanii nu wallalanii turan dhaggeeffadha guyyaa kaleessaa waan amma dhufuu deemu isinis arguu teessu ammallee Harargeedhaan wal addan baane hayyoonni eda halkan taa'anii beekaan keessan gad ta'anii Harargeen obboleewwan keessanii itti hin bu'inaa walittiin wal hin tuqinaa waliin dalagadhaa waliin jedhaadhaan nu jedhaa turan teenyee achi dhaggeeffataa turre yeroo nu achirraa gadi baanu ijoollee Jimmaa nama lama nama sadii qabanii viidiyoo waraabanii tumanii gadhiisan. Mee isin akka dhalataa Arsii tokkootti waan kana wanni godhaaru isin hayyoota keessa jiramoo abboota keessantu akkasimoo jibba ilmaan Oromoo irraa qabdu moo maali rakkoon guddaan haddii kanaan nu ga'ee rakkoon guddaan kana hundaan nu saaxilaa jiru maali? Yoo hawaasni Oromoo biyya alaa keessa jiru kun Harargee walloo takka walloodhaan walloltu takka Harargeedhaan walloltu takka Jimmaadhaan walloltu kutaa 11 hundaan deemanii wallolummaa barbaachise. Hayyoonni keessan abboonni keessan gadi baanii waan kana nurraa dhowwu hin dhowwan taanaan immoo miidiyaa kanarratti si arguu dandeessu waan nufus hadda galgala arguu dandeessu. Gumaa ijoollee keenyaa gana nuti amma booda walajjeebsee ilmaan Oromoo gumaa walirraa kaffalachuudhaan deemti. Wanni kun immoo isin hunduu argitaniittu. Waan kaleessa guyyaa kaleessa eda halkan waan gadhiifamaa jiru ijoolleen as keessa jirtan yookaan argitaniittu barreessaa. Qorataa kiyya si gidduun galaati amma bosona baalee walumaan beena haluun diyyata kaalaa dargate gaalannu. Ati amma dubbiin harkaa oomishe kun amma sura labiraatu jettaawi ifama nu godhi fi agandaa ta'e gara deemna isa kana ergaa tan ergaa uummatatti nuti amma wantan dubbadhu nu ka duraayyuu nu madeessee jennee ka biraa madaa nu dabaluuf deema ummanni. Kun nagaa kun wal jala nu kakeen danfiti. An dhugaa rabbi osoo ka danda'amu taate dhugaa masinitti himan dhugaa rabbi osoo ka danda'amu taate ilmaan Harargee waliin gabbayee nama ilma Harargee akkas godhu yookiin ilma Jimmaa akkas godhu wallaahi billahi yeroo waliin qalaan sababbiin ani jarri nagaa buuftee oo naqalattan isinii qalaman Harargeellee Arsiillee Jimmaallee isinii qalama wantan isinii qalamuuf nagaa barbaadan sababbiin
haati lafa gurgurtee abbaan lafa gurguree abbaa faati manaa be wal dhabaa jiran yeroo ammaa kanatti haati ilma kiyya jettee abbaan ilma kiyyaa miti jedha sababbii maaliidhaaf abbaan lafa gurguruu diddaa faati abbaa manaatiin addaan baatee lafa qotattee gurgurtee ilma karaa bishaan kanatti as ergataarti. Bakka kanatti damboon akka hayyuutitti illee hayyuun namaa wal lolaan jedhu hayyuun namaan araaramaa jedha malee ka wal loleenu. Seefu ila midhaa jimmaatullee isumaa jechuuf sagalee achi cufuu akka sagaleen itti dhagahamtu na dhoggite baraasa dhagaye nuti fudhannee amannee jirra hattuutu arsii keessa jira hattuutu nu keessa seene maqaa arsiitiin obboleeyyan tiyya nu gargaara zaalimtoota nu keessa jira mucaa deemisi zaalimtoota nu keessa jira maaddiyaa gubbaa jirti biyya keessa jirti oromoo miidhaa jirra sababaa keenyam oromoo miidhamaa jira hattuun nu keessa seenee nama miidhaa jirra eeyyeen dhugaa fudhanne namni nama miidhaa jiru osoo harajjee warra ila hattuun nam tokko dhagaa yoo ofitti amanne malee amannee dubbanne illee kaleellee takka jedhe arsii nama ka nama tuqe ka walloon tuqe arsii ka jimmaan tuqe arsii maqaa arsii osoo guutuun ta'in ka maqaa arsiitiin hattuu maqaa arsii dhaawattu tuqe takka jedha ka harargee tuqe yakkamaa nu keessa jira jennee fudhannee amannee yakkamaa kana ammoo nu gargaara oromoon mujrima nutti seene biyya keessallee kan nama miidhaa jiru hin jira hattuun biraanchii ijaarate biraanchii gurguddaa kan baanii ijaarate isin quban qabdan biyya alaa fi keessa asitti qawwee qaba asitti waraana ijaarate ka mootummaan xayyaara dhahe jira asitti maqaa babbareedaa hedduu baafate wallaahi xayyaara ka xayyaara nabiyyi asitti dhahetu jira jechuudha biraanchii qilee gammoojjii kana keessatti ijaarate nama meeqa fuudhee asittuu birrii buusisaa jira asittuu akkasumatti azzabaa jira biyya keessattillee walii birri achirraa birriin walii tara jechuudha argaa jirtan birriin achirraa tara waadii dawaasirraa amma reefu irraanatti dhaadatan achirraa natti dhaadatan kaasisitti dhufna asitti illee jedhanii maaliifi kuni ilma haati abaarte ka qe'ee ofii balleesse ka jiruu hin qabne ka haati fi abbaan isaatu hidhaa jirtu barbeeytanii ka hidhaa keessa ture hidhaa gayyaasanii mujrimtoota oromoon galaafataa jiranii maqaa keenya himatte nu gargaaraa kana fudhannee amannee jirra eeyyee waan jiru maraa miti hattuun nu keessa jira hattuutuyyuu bakka mara jira tokkoffaa nu gargaara oromoon hunduu ka jimmaa ka walloo bakka hundaayyuu miskiina nurraan tuqina hattoota nuu qabaa nu gargaara hattoota humna qabantu jira bakka maratti biraanchii ijaartee baankii qabdi fooqii qabdi akkanaa isin jechuu barbaadetti. Asiilee bakka biraattillee gartee jalaa hin beekne malee nama meeqa diddiru jira maaddaa sun irratti. Kanaafuu namni gartee egaa ka harki hunda irratti utaaluu eegalani. Namuutu bakka gartanitti hin dhiisina ijoolleen hargeetii fi ijoolleen jimmaa jechuudha. Maaliif jennaan namni egaa bakka hundatti gartee kanaas numa tuffatu bakka deemanii gartee nama tuffatan ka harkan muka hudduu cabsuudha. Biyyee fi kophee hundi nyaachisuudha akka gaafa duraa sunitti. Kanaafuu bakka gartanitti nam tokko hin dhiisinaadha namuutu maqaa keenya of kabachiisu qabna. Maqaa keenyaa miti gartee qotaa miti. Akkuma Oromootti ijoolleen hattuun arsuma keessa jirti. Namuutu hattuun maqaa gandaan qabdu jechuun jiran malee ganda qabdi nama ajaju jiru qabdi. Bal hattaa maallaqa gartee maallaqa akkuma namuutu beektan maallaqa waliif buusanii waati nama ijoolleen maattaa yamanni kajabaan achirra jirtu sun ta'e baantan ijoolleen shugguutii wanta qabdi sikkinaan nama diruu dhiisi jechuudha. Namuutu waan duubaa oofu jiran qaban tanaafuu ka harki tanitti mukatti cabsaadha gartee namuutuuf kabachiisuu qabna kutaa ofiidha. Asari jijjiiranii gaasira fannisanitti uummanni nagaa nama jalaan deebi'u yaa uummata. Dhugaa rabbi waan harkarra qaqqabanii miti kun uummanni beeyladaa nama seen qotiyyoo nama seen nama waa beeku nama seen uummanni kutaa kudhata qaarraas qabatan biroo achi qabatan guyyuma guyyaan nama jijjiiran. Muka hudduu dhiibanii qalanii foon isaanii fannisanii rarraasan malee uummanni namarraa gadi hin taa'u. Kanaaf uummata bakka harkanitti fannisuudha malee harkarra qabuu naa miti kunaam. Akka isin goote sana quba qabaadha ijoollee arusii jechaadha. Hanga ammas immoo numa jira ijoolleen sun illee numa jiran. Nu laaluu jiran hundinuu nu jala jiranii bar. Warri gaafas akka godhanillee warra amma gochuuf jirullee asuma jala jirani. Ilaale waa tokko quba qabaadha. Sodaa keessan hin qabnu ijoollee arusii na dhagaa. Sodaa keessan takka hanga ija xaafii tokkotti hin daballu. Wallaahi laadi beekaa isin irratti as gabboomne mee numa jiraanna. Maalluun jedha manguddoo biyya keessaa abbootiin maalluun jedhe jenneetum jimmarraa wanni akkanaan eegamu
jennee dalagachuu jirra malee gadi baanee walitti muka cabsu taanaan abbaa barbaadan hin sodaannu nu eenyu gadi baa.